wanni amana nach margee margishaa jedhamu jiru margeen duutert marge sitti meera daraa seera ame margu kananatu goda yeroo masa kamina rifeensa kana akka fiffiladhee babbareechadhee deema yeroo qabaananu daa'ima lama godhattani la amma marge la kuni dhuguma na fakkaata si jechuuf immoo imma gaaleessan immoo dho maan inni suuraan kun dhuguma numa naan galle tasgabbaa'e wanti kuni isuma dhuguma sitti muufi dogoggora ta'uu danda'a la marge kana dogoggora ila ana naman to'ati amaneen kana keessa gale kun immoo eenyure kuni dogoggora rakkoon qabu kun eenyu margee daa'eshiin hammattu kun video kana isaa fuute margu nama si beeku na erge ka kana dudduuba waa hedduutu jiraanni kana qofan arge malee marge amma chaan jiraaye amma chaan jirtu marge amma chaartaa tu marge dhamiti marge tasgabbaa'e wanta kana maal tasgabbaa onna bee amma maala dhapuni dham ana kun ana la dhuguma dubbachuuf amma anaanis gaaffinati ati waan akkana kana akkamitti goota ati nama guddaa miti dham ija koona gadhu waan barbaade ta'u wanti kun sirrachuu danda'a sitti xiqqaata waaqayyo waan na jalatu dhugaa ko baase sila kana dudduuba amma waa hedduutu jira lama sadii jiraachuu danda'a maattan beekan nan eegasammoo kootu tasgabbaa'eeti margu walumaan tasgabbaa'uun qabu wanni amana nach margee margishaa jedhamu jiru margeen duutert marge sitti meera daraa seera o seera beekta ati nama guddaa miti waan seera beektu miti bakka margeen geecha kan gee marge dhiisi dubbii kana la dhiisi marge jaarsa fideettee boruuf tanatti deebitee waan hin taane keessa ol galcha marge obsi qot imariyanna biyyatti silaa fursa shampaa heerumanii maatii isaanii jiraachisu humni jiraan nama rakka ogaan fitan ogaan fitan nan jedhe Mama adara mirgi dubartootaa kabajamu maarchee marge ይህ የኢትዮጵያ ሬዲዮ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው ገንዘበክ እያምብተሙ በገዛ ገንዘቤ ደበሰከኝ እጄ ገንዘበክ እያምብተ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው ምንድነው አባካሩ ምንድነው ጋሽጋዝ ጊዜ ምን ተፈጠረ እኔ እኮ ጎረቤቶኝ እኮ መሰበኩ ምን ሆነ ነው በገንዘቤ ገዝቼ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው አለ ምን ሬዲዮ ገዝተ ይበሉ አታንተ ልጅ ወክል እንደዚህ ይወራል እንዴ ፖለቲካ ነው የሚመስለው ስሜን አይጠራም ዘንድሮ እንደዚህ ነው የሆነ ነገር ከተናገርኩ ወደ ፖለቲካ ይቀየሩባል አይደል ልጅ ወክል አታውራ አንተ ሰውዬ ምን አውርቼ በገንዘቤ ገዝቼ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ትዝ አለኝ የሆነ ጨዋታ የዛ ጊዜ ጦርነት ጊዜ እኔ ተዋጋው ጊዜ እኮ ነው የመገናኛ ሬዲዮ አይደል ጦርነት ላይ እሱን እንደዚህ ገለጽ ሳረግልህ ይገርምሃል ገዝገዛ ተወኝ በቃ ይገርምሃል ይወል እኔ ቀርብ ታው ገዝገዛ ገዝገዙ ከበ ታው በቃ ይገርምሃል ሬዲዮ